Raajii Masarat kiristaanummaa jechuun maal jechuudha? Kiristaanummaa jechuun jireenya Kiristoosiif amala Kiristoosiin fudhachuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Jireenya kee keessa, haasaa kee keessa, ba'uu kee keessa, galuu kee keessa Kiristoos gaafa mul'atu ati maalidha? Ati kiristaana. Dhugaa jettanii mee hinaaffaa jechuun immoo maal jechuudha? Hinaaffaan qinqanii hafuura namaa nyaatudha. Milikkiti hinaaffaa kun maali? Gaafa hinaaffaan sinitti galu waa'ee keessan dhiiftanii waa'ee namaa yaaddu yeroo hundumaa. Waa'ee namaa akka dubbattan, waa'ee namaa akka haasoftan, waa'ee namaa akka yaaddan, abalu sana ta'ee, mana akkasiitti galee, sana baratee, sana uffatee, kana ta'ee, sana waa'ee keessan lafa keessanii, waa'ee abbaa baluu, waa'ee dhabaluu, yeroo kana yaaduutti kaatan qinqaniin hafuura keessan nyaatu. Sinitti galee maal godhaa? Sin nyaachuu jalqaba. Dhugaa jettanii mee amalli Waaqayyoo maali? Amalli Waaqayyoo maali jettanii gaddeebi'aa barbaada Waaqayyo. Dhugaadha. Amallumti Waaqayyoo kuni xinnoorraa gaddeebi'aarraa kaasa malee takkaa macaafa qulqulluu dhaqa dubbisaa lafa guddaadha dhaqee waa kaasee hin beeku. Garuu maaliifi? Waaqayyoo karaa hundumaan of gaara. Beekumsa yoo ta'e kansaa, humna yoo ta'e kansaa, dandeettii yoo ta'e kansaa, ayyaana yoo ta'e kansaa, wallaalaa fuudheetu beekaadha waan ta'eef wallaalaa sana keessaan beekumsa isaa mul'isuu barbaada. Dadhabaa fuudheetu ofii jabaadha waan ta'eef dadhabaa keessaan jabina isaa mul'isee galatatti fudhachuu barbaada. Dhugaa jettanii kana jechuun jalqabni nama yoo gadi bu'aa ta'e dhumni isaa kamirree? Jalqabni kee gaddeebi'aa yoo fakkaate iyyuu dhumni kee garuu baay'ee guddaa ta'a. Dhugaadha. Garuu utuu Yesuus du'ee hafee kiristaanummaan jira? Gurra naa kennaa. Ituu Yesuus du'ee hafee kiristaanummaan isin jiru. Ituu Yesuus du'ee hafee abdiin isin jiru. Mee namoonni amantiin maalodha jedhu? Amantiin warri kaan akkas jedhu Yesuusii akka inni waaqarraa dhufe hin amanu, akka inni dinqii godhu hin amanu, garuu hin duune nama biraa du'e ergamaa isaatiin dhoksee jedhu. Yihuudota kan ta'anoo? Warri Yihuudota ta'an immoo gar tokkoon Israa'el keessarrayyuu kan jiran har'umayyuu masiin ganaanuu dhufee dhalataa jedhu. Nu garuu isa kamitti amannare? Nuyi garuu du'eessa du'aa ka'ee har'a aangoo du'aa cabsaa jiru, sarara aangoo seexanaa cabsaa jiru. Ganaa dhufee dhalataa inni miti dhufee lafarraa nu sassaaba jennee eegaa jirra nuyi. Dhugaadha. Mee dhaloota bara kanaa maaltu miidhaa jira? Yeroo isaa macaafa wajjin hin dabarsu, yeroo qabiyyuu feesbuukii wajjin dabarsaa, dubbii wajjin dabarsaa, oduu wajjin dabarsaa. Dhuguma dhugaa jettanii namoonni baay'een bara kanaa yeroo isaa onlaayinii feesbuukii tiktookii irratti wal arrabsaa oola. Dhuguma dhugaa dubbattanii. Mee dhoksaan milkaa'inaa amma maalodha? Dhoksaan milkaa'inaa hooliidha. Dhoksaan milkaa'uu, dhoksaan fiigicha ofii fiixaan baafachuu Waaqayyoon biraadha. Ijoollee Waaqayyoo dibata kanaa mo'uu danda'u ka? Ijoollee Waaqayyoo kan ta'an kamiyyuu ayyaana kanaaf dibata kanaan malee mo'uuf milkaa'uu hin danda'an. Ilmaan Waaqayyoo hundinuu maali? Ilmaan Waaqayyoo hundinuu doofaa miti, jaamaa miti. Ilmaan Waaqayyoo yeroo hundumaa namoota mul'ataa. Dhugaa jettanii Waaqayyoo garuu maalodha? Yesuus garuu abdii lubbuuti. Mee biyya keenyaaf maal kadhattu? Araara fuula qulqulluu. Araar hingaa fuula keenuu deebisi. Hingaa biyya kanatti araarami. Magaalaa baadiyyaatti araarami. Dachee Itoophiyaa guutummaatti araarami. Hingaa wal waraanuu naafu. Meeshaan lolaa meeshaa misoomaatti deebi'u. Wal ari'achuu naafu. Wal ajjeesuu naafu. Wal irratti ka'uu naafu. Qilleensi lolaa hafee qilleensi araaraa biyya kanatti haa dhufu. Qilleensi nagaa haa dhufu. Qilleensi wal dhaga'uu haa dhufu. Qilleensi jaalalaa haa dhufu. Qilleensi wal simachuu haa dhufu. Dhugaa jettanii biyya keenyaaf araara kadhanna. Garuu garaan namaa kun maal ta'e? Garaan dhala namaa kun jallinaa gara jallinaatti deema. Hammeenyaa gara hammeenyaatti deema. Ajjeesaadha nafsa gadaayiidha. Lapheen namaa jabaateera, shaffaxeera, sirkaa ba'eera. Dhugaadha. Araar gooftaa. Araar. Waaqayyo waaqa araara qabeessa. Waaqa waa qabeessa. Eekamsaaf suuta kan jette araaraaf kan ariifattu. Musee garbicha keetti kan dubbatte ani san araara gochuu barbaadeef araaran godhaa. Kanan garaa laafuu barbaadetti garaanan laafa. Araarri kan fiigeef kan barbaadeef utuu hin taane araara isa godhu Waaqayyoon biraadha jedhamee caafamee jira. Cubbuu lafa kanaa, cubbuu saba koo, cubbuu koon ilaaliin. Ilma keessa fannoorra oole ilaali. Gati ilma keessa na ilaali. Barri keenya maaliif ta'ee bara baabsaa? Barri keenya maaliif ta'ee bara baarsaa? Dhalli namaa utuma deemuu harcaa. Eekamsa kee yoo nurraa kaa
baaste maal ta'a harka keenya